Sena kona genyo akayo si baba ya tuti. Kam jirta nagaa keetii bakka jirtutti nageenya si qaba yatu. Amma keessa jirtutti sama biyya jirtutti waama rakkoo keenya haasofnaa waama rakkoo keenya sitti mannaa waama tokko sitti maddu laata xiqqoo ishii jedheeni waan furmaatatti na argitu ta'e seenaa koo baay'ee tokko na cinqeeti bakka xiqqoo ishii afuruma sitti baafadhee tooyi. Wanna na furuu dandeessus ta'e wanna sitti tolu baatus ta'e jedhee seena. Ifama wajjin sagaleen kee sirriitti sitti dhaga'amu dibootii waan sitti dubbadhu sagaleen kee yaala gaariidhaan sitti dhaga'amu baatee beektee seenaa Beerut keessan jiraadha jedhii amma waggaa 5ffaa koo keessan jira. Waggaa 2 mana kontiraataa keessan hojjechaa tureyyuu yeroo sanitti bakka waggaa 2 kontiraataa kiyya haaluma gaan taa'ee keessas darbee fixee tureyyuu gara biyyaatti nagalchaa jedhee kadhannaan gara biyyaatti nagalchuu didanii baay'ee tokko na dhukkubaa hojiinis baay'ee natti baay'ata. Guyyaa guutuu dhaabbachaa noolaa halkan immoo ijoollee qaban ijoollee xiqqaan guddisa ture. Halkan guutuu immoo isaa wajjiniin dararamaatti bulaan rafu. Guyyaan hojiidhaa halkan illee riiban qabu haala saniin ture. Waggaa 2 kontiraataa kiyya fidhee gara biyyaatti nagalchaa na didanii turan. Sana booda bakka gisee san haala kanatti illee YouTube adda illee dhaggeeffadhu waan takka bakka WhatsApp fayyadamaati waan adda illee gara biiroo bilbilachuullee waa tokko illee beekun ture sa'aatii sanitti. Akka tasaammoo micayyoo tokko wal beekaa gisee tokko dabarree wal dubbisnaa haala keessa jiru ishiitti ergani maddeetii ka'ee ishii madaamii ishiin bira jirtu nama gaarii turte haala naam jeessitee gara ishii bira deemee achi keessa bahee badee ture yeroo sanitti jechuudha. Madaam ishii haala naam jeessitee tooyi manallee na argitee bakka amma keessa jiru kana jechuudha. Amma waggaa 2 fixee sadaffaa keessan jira mana kana keessa ergan seenee. Waggaa tokko haaluma gaariidhaan bira hojjechaatii ture. Hojiin illee akka duraa baay'ee waan nama dhibuu miti xiqqoo ishii sanirraa xiqqoo natti qallalee haaluma gaariidhaan hojjechaa ture. Amma waggaa tokko guuteera bakka ergan akkanumatti bira hojjechuu qabeetti bakka birrii naa kennaa hin jedheen arra boru naan jedhanii iftaani naan jedhanii birriin gadaadee bu'uun qannasa gara fuulduraatti naan jedhu. Si barbaanna si manazzaraati jira naan jedhanii arra boroodhanii heduman eeguu waggaa tokko guutee jira. Akkanarraa hafe amma immoo bakka gisee gaafii akkasiitutti gadi kaase baay'ee gara na darraruutitti deemti. Niin madaamin natti kaatii jedhi na reebuudhaaf natti kaatti. Bakka baay'ee tokko na rakkisaatiirti waa tokkollee harkaan qabu asii gadi bahee baduutti eessa akkan dhaqu bakka inna baay'ee tokko na dararaati jirti bakka wanni natti ulfaate bakkuma dhaqoomaa nama ijoolleedhaan illee nam takkaan illee wal hin beeku micayyoon duraatti wal beekullee ishiin gara biyyaa galtee turte. Ijoollee as keessa jiraniin illee nam takkaan illee wal hin beeku. Rabbiif jedhi seenaa ijoollee as keessa jiran waan illee wal beektoo jiraatan ijoollee na gargaaranii mana kana keessaa na baasan yoo jiraatan. Furmaata biraa wanti ta'a jedhee kana sitti maddeef kanaan alatti waa biraa yoo ta'u baate of ajjeesuu qofa murteeffadhe seenaa koo baay'ee tokko na rakkisaati jirti. Ambirrii dhabuu kiyyaa miti kan na rakkisee dararamuu asitti cinqamuu halkaniif guyyaadhaan ganama hoggaan bakkachiisuu kee danda'ee hojjedhuudha danda'een dhaabbadhu mataa koo na dhukkuba halkanis guyyaas nan boo. Fuula kiyyarratti bo'aa himimmaa ija kiyya diimachuu argite maal baakee taate boos mana kiyyatu mana warra du'aatii jettee natti kaati na reebuudha. Saanaa na darbatti burcuqqoo na darbatti meeshaa na darbatti gaafa tokko qaama miidhamtu na gooti odoon of ajjeese natti wayya jedhee bakka baay'ee tokko dhiphadha bakka seenaa rabbi jedhiiti ijoollee beektu soo jiraate kan immoo sagalee kana sheernaa godhi ijoolleen as keessa jiran mana kana akka na baasan na gargaara. Amma immoo seenaa koo bakka nama tokkoon iyyuu akka waliin agarre bilbilaan illee waa tokkollee akka hin dhaggeeffanne bilbila narraa cufuudhaaf waan jedhaniif balbala sitti qollofneeti bilbila sirraa cufnaa haala saniin teessanaan jedhanii gara biyya kiyyaan gala baheen deema bakka birrii soonaa kennuu baattan bakka hin barbaadu erga birriis naa laachuu baattanii jedhee gaafa nani gaafadhu eessa baakee akka dhaqxu biyya kana keessatti. Mana hidhaa teessa malee bakka biraan teessu asumatti qabnee si deebisnaa eessa akka deemtu naan jedhaniitti.
Na doorsisti bakka abbaa manaa ishee wajjin. Baay'ee tokko ni badde bakka seenaa asii gadi ba'ee miilan osumaan deemu asumatti illee na deebisanii na darraru jedheen sodaadde bakka isaan manaa baanillee isaan mana keessa sin ta'anii haa ta'uti. Bakka waa tokko of harkaan qabuuti wannan taas kumallee ittiin qabaddeeti ergitti miliqullee hin qabuuti asumatti na deebisu jedheen sodaadde. Rabbiif jedhitu seenaa koo waan na gargaaruu dandeessu hoo jiraate na gargaari dhiifama wajjiniin. Seenaa koo sagalee sitti baay'iseefi jira wanti na gargaaruu dandeessu wanti naaf mala dhaayitu tokko yoo argame bakka hin jiruu fi lakkoofsa himullee siifan erga seenaa koo wanta sitti tole tokko sagalee naa kaa'ee yookaan sagalee kee dhaggeeffatte dhiifama wajjin baay'ee si rakkise. Ashama akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuubii bakka jirtanitti nagaan rabbii isin haa qaqqabu. Ani seenaadha. Hadda viidiyoo haaraa qabadhee isin deebi'ee jira. Sagalee obboleettiin teenya tun Beerut keessa na ergite jechuudha. Jechuun anam achillee jiraadhee homaa gochuu fi hin danda'u. Kanaaf hundumti keessanuu viidiyoo tana sheer gootanii nama ijoollee ala keessa hojjetan warra imbaasii jala hojjetan. Waliin geessanii viidiyoo tana sheer gootanii akka dhaqqabsiistanii isin jedha maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Homaa gochuuf hin danda'u achi hin jiru akka biyya jiru hundi keessanuu hin beeytanii. Kanaaf ijoolleen keessattuu ijoolleen imbaasii jala hojjetan mi'ayyoo tana sagalee taatanii mana sanii akkuma ishiirraa dhageessan damoosa waggaa tokko dhoorgatanii jiranii ishiin damoosa fillee hin dubbanne. Na sodaachisaa jiran na dha'uuf natti deemti waan argattee na darbatti akka jettan ishiirraa dhageessanii jirtan waan ta'eef ijoolleen imbaasii jala hojjetan warri guruppii keessatti ijoollee gargaartanii gara biyyaa deebisaa jiran san intala tanaa sagalee ta'anii akka gara biyyaa deebisan yookiin immoo mana sanii baasanii hojii akka soqaniif isin gaafadhaa. Homaa jechuun hin danda'u jechuun homaa hin godhuuf. Homaa gochuuf waan dandeenyeef karaa miidiyaa kiyyaa kanan sagalee ta'eefi namni ishii gargaaru yoo taas argameen alatti homaa gochuuf hin danda'u. Akkuma ishiirraa dhageessan kun intalli hin boosii hirriban qabdu hojiin halkaniif guyyaa walitti fufeeti kan ishiin hojjettu akka ishiirraa dhageessanitti jechuudha. Kanaaf hundumti keessanuu namni viidiyoo tana bantan adaraa rabbiin isiniin jedha namni viidiyoo tana bantan akkuma bantanii walii keessanii dabarsaati namni mucayyoo tana gargaaru akka itti argamu adaraa malee irra deddeebi'an si gaafadhu viidiyoo tana hunduma keessaniifuu walii daddabarsa akka ishiirraa dhageessanitti intalli ofiin ajjeesa malee chaansii biraa hin qabu akka jechaa jirtan ofii keessanii dhageessanii jirta waan ta'eef akka namni ishii gargaaru lakkoofsi ishiillee asirran isinii ka'a jechuudha. Akkamitti akka mana sanii baastan ishiidha wal qunnamtanii lakkoofsa himoo fi waatisaappii as keessan isinii kaa'aa yookaan koomentii duraa irratti isinii barreessa mucayyoo tanaa bilbiltanii mana sanii ijoolleen baasuu dandeessan ka ala keessa hojjettan akka of biratti fudhattanii fi bakka haala jiruun karaa imbaasiitiin illee geessanii mucayyoo tanaa gargaarsi tokko godhamee fi gara biyyatti akka galtu akka taasistaniin isiniin jedha waan irra deddeebi'ee isin gaafadhu mucayyoon hin boossii na ajjeesuuf ta'anii yookiin immoo jireenya kanarraa ofii kiyyaan of ajjeessa akka jechaa jirtu dhageessa waan ta'eef furmaata tokko akka gootaniif maqaa waaqayyootiin isin gaafadha jechuudha.